akkata utto of eeggate baay'eesadha jechuudha. Anna yaadadha waggaa tokko fuuldura akkuma aangootti ba'ee opidoo hin boo'e kanaaf hin turre kanan jedhe of eeggatudha. Namni Oromoon galma miligale yoo inni of balleessa yoo inni Oromoo balleesseetu bada. Dr. Abiyyitti kan nuu himaa hin turan waggaa tokko walakkaa fuuldura jechuudha. Ilaa faranjiin hoo barbaade si haa jajju hoo barbaade siyaasi jibbitu hoo barbaade maalaa gootu dura qeenkee sabnati keessaa baate nu jijjiiraa jira nu gargaaraa jira laga nu ceesuu danda'a dandeettii sana qaba beekumsa sana qaba kanaaf hojjechaa jira jedhee amma si bukkeen dhaabbannetti ilaa muuxannoo koo sitti Haala Sillaaseen naalgarraa waggaa 80 isaanii Afrikaa maratti kabajame. Afrikaa maratti Father of Africa Unity jedhame. Father of Africa jedhameetu kabajameef. Waggaa 2 booddee akka hin taanetti aangoo irraa bu'ee akka hin taanetti mana fincaanii wattaaddaroota isaa jalatti awwaalame. Booda waggaa meeqa booddee achi keessa nugufta akkasitti waaqa jedhametti amanamaa ture suni mana fincaanii wattaaddaroota isaa jalaa qoframee ba'e. Kanaafuu outside supporting kun gaariin hin mana keetii uummanni kee yoo gaarii ta'e uummanni kee yoo si bira jiraate uummanni kee yoo sitti amane gargaarsa laa si barbaachisa. Garuu sana bira yoo dabartee faranjiin maal naa kennite faranjiin kana hoon jette kan nugusa Haala Sillaasees akkasidha. Waggaa 2 booddee akkas ta'e. Waggaa 2 booddee Father of Africa Unity jedhame. Afrikaa maratti wanti isaa kabajame gaafa inni dhalate. Dargiinis maayini na yaada namichi pirezidantii kaawundaa jedhanii Ethiopia has one leader, Ethiopia has one leader, Ethiopia has one leader. Zaatis mangistu jedhe inni sirbee fi iyyee iyyisiisee fi waggaa 2 booddee mangistuun akka adurreetti baqatee biyya Zimbaaweetti dhaqee gale. Si gale? Mallas amman naanni du'ee Itoophiyaa mara miti wanti daasiimoo maan jedhan inni manni gaddaa ijaaramee namni humnaan boo'e ba jaalatee miti boo'ee maal ta'e waggaa meeqa keessatti jarru akkasan harka 100 keessaa maal intini taane warri mootummaa Ameerikaa bulchan dhufanii as gubbaatti Afrikaan Itoophiyaan nama maalii dhabdee nama intini dhabdee nama maalii dhabdee jedhanii na yaadanneetiin Ameerikaa tokko fa'a akka hiriyaa ishiitti kan ishiin intini dubbachaa turte waaqaan geesse addunyaa kanaa fi warra beekumsa guddaa qaban world class brain jetteetu dubbachaa ture. Maayin nama mallas Tigraay keessatti waan ta'e hin beeku ijoolleen garuu iddoo baay'eetti wanti ishiin maalsaa waan ishiin goote maal goote sobadha. Ilaa Dr. Abiy karaa sana of eeguutu irra jira. Duraan dursee saba ofii saba keessaa ba'e saba biyya kanaa saba Oromoo duraan dursee maal jedha abjuun saba kanaa maayin fedhiin saba kanaa maayin hawwiin saba kanaa maayin maal godheen saba kana laga ceesaa dura of gaafachuutu irra jira. Faranjiin waraqata naa kennite faranjiin qarshii naa kenniteeni qarshichi yoo doolarii 900 moo meeqadha gara miiliyoonii tokkooti inni gargaara ta'a malee inni kaanii waan manatti bade waan manatti jalaa jeeqame waan manatti karaarraa dabe waan manatti saba kee balleessuu danda'u irraa of eegde malee akka wanti hin taane iyyuu yaadda hafan akka isa abdate addunyaan kana na godhe sana godhe ijoolleen immoo feesbuukii fi siyaasni galeefis hin galleefis kunoo abbichuun kana ta'e jettee inni ishiin hojjettu duwwaa laalee yoo deeme laga waan ce'u natti fakkaatu akkuman dura jedhe na Oromoon galma gale wayin ofiin of balleessaa wayin Oromoo balleessee badasan jedhe of eeggannoo guddaadhaan siyaasa isaa gara fuulduraatti hojjechoose malee akka ijoolleen abbichuun maal ta'e jettee sabasi humnaan salfii baasuudhaan haa ta'u maal haa ta'u faranjiin maal kennite waraqata intinii goote nama dinqisiifatte duwwaadhaan saba miiliyoonii 110